Yooyaa eebila 25 bara 2022 ashama harka fuun hordoftoota gadaa miidiyaa neetwork oduu har'aa waliin hanjiksaa sirnaati dursa hangafoota oduu nan eegal. Waraanni bilxiginnaa shawaa lixaa fi bahaatti namoota nagaa 8 yoo ajjeesu 5 ammoo madeesse. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa nyaata isaanii irraa hir'isuun buqqaatota deeggaran. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa gocha mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwataa jiru cimsee balaaleffate. UN ajjeechaan Daarfur keessatti namoota 168 irratti raawwatame haa qoratamu jedhe. Kunneen hangafoota oduu turan amma bal'ina oduutti darbu. Waraanni bilxiginnaa shawaa lixaa fi bahaatti namoota nagaa 8 yoo ajjeesu 5 ammoo madeesse. Waraanni bilxiginnaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun bobbaafame uummata nagaa ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qabeenya uummataa gubuu hojii idilee isaa kan godhate eebila 22 bara 2022 godina shawaa lixaa aanaa Amboo ganda qulliitiitti namoota nagaa maqaan isaanii Dajanee Tolasaa fi Gooftummaa Dhugaasaa jedhaman yoo ajjeesu Aadde Birqii Tarreessaa fi Aadde Dastaa Gonfaa kan jedhaman ammoo madeessuu maddeen keenya nuuf himan. Haaluma wal fakkaatuun godina shawaa lixaa aanaa Miidhaaqanyitti eebila 22 bara 2022 waraanni bilxiginnaa namoota nagaa lamaan Ibsaa Dajanee fi Tamoo Asaffaa jedhaman yoo ajjeesu nama maqaan isaa Mootii Kabbadaa jedhamu ammoo madeessuu gadaa miidiyaa neetwork odeeffateera. Namoonni ajjeefamanii fi madaa'an kunneen badii qabaatanii osoo hin taane maqaa shanee gargaartu jedhutti maxxansuun ajjeesan jedhu maddeen keenya. Mootummaan bilxiginnaa duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun milkaa'uu dadhabe gocha duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti geggeessu kan durii caalaa jabeessee itti fufeera. Oduma wal fakkaatu waraanni bilxiginnaa godina shawaa bahaa aanaa Fantaalleetti namoota nagaa maqaan isaanii Abdallaa Daadhii, Abdullaa Gildoo, Abdallaa Qondoo, Alii Umar jedhaman yoo ajjeesu Raabii fi Mohammad Raaree kanneen jedhaman ammoo madeessuu maddeen gadaa miidiyaa neetwork nuuf himan. Namoonni ajjeefaman kunneen hawaasa biratti jaallatamummaa guddaa kan qaban yoo ta'an badii tokko malee maqaa shanee deeggartu jedhutti maxxansuun ajjeesanis jedhu. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa nyaata isaanii irraa hir'isuun buqqaatota deeggaran. Barattoonni fi hojjettoonni yuunivarsiitii Wallaggaa uummata sababa rakkoo nageenyaan godinaalee Wallaggaa keessaa qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif deeggarsa taasisaa jiru. Wallagga Bahaa fi Horra Guduruu Wallaggaatti haleellaa uummata nagaa irratti dhaqqabaa ture lubbuun namoota hedduu darbuun kumaatamaan ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Aanaalee akka Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa, Abee Dongoroo keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa irratti haleellaa banuun lubbuu namoota hedduu galaafachuun qabeenya isaanii mancaasuu namoonni nuti yeroo adda addaatti dubbisaa turre himaniiru. Irra caalaan uummata qe'ee irraa buqqa'e faffaca'e akka jiru kan himan namootni dubbisne bifa qindaa'aa ta'eenis deeggarsa mootummaa irraa argachaa akka hin jirre eeran. Yuunivarsiitiin Wallaggaas rakkoo kana hubachuun koree deeggarsa walitti qabuu hundeessuun uummata kana cinaa dhaabbachuuf hojjechaa turuu walitti qabduun koree deeggarsaa Dr. Haliimaa Jibril BBC'tti himaniiru. Barsiisonni yuunivarsiitichaa miindaa isaanii ji'a tokko uummata qe'ee isaa irraa buqqa'eef yoo gumaachan barattoonni ammoo nyaata yuunivarsiitichi isaaniif dhiyeessu irraa baajanni irrachuun akka buqqaatotaaf oolu gochuu isaanii Dr. Haliimaan himan. Barattoota keenyaaf torbanitti guyyaan 3 nyaanni foon qabu ni dhiyaataaf garuu isa guyyaa 3 ture gara guyyaa 2tti gadi xiqqeessuun baajataa lammiileen buqqa'an akka deeggarsi godhamuuf murteessan jedhan. Dr. Haliimaan barsiisonni yuunivarsiitii Wallaggaa miindaa isaanii ji'a tokko arjoomuu himuun sababa qaala'insa jireenyaanis al takkaatti waan kaffaluu hin dandeenyeef ji'a ji'aan irraa citaa waggaa tokkotti kaffalamee akka xumuramu waliigallee irra jedhan. Haa ta'u malee deeggarsichaaf amma maallaqni waan barbaachisuuf yuunivarsiitiin baajata waggaa irraa nuu liqeessuun yeroo miindaa barsiisotaa irraa citu akka bakka buufatu waliigalamuu himan. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa barsiisonni lammii biyya alaa ta'an jiru. Dr. Haliimaan akka jedhanitti barsiisonni lammii alaa ta'an miindaa isaanii irraa birrii 600 ol akka gumaachan himan. Dhaabbilee akka baankii magaalaa Naqqamtee fi naannoo ishee jiran keessaas hojjettoonni hamma dandeettii isaanii gumaachuun maallaqnii fi uffanni hedduunis walitti qabamuu himan. Godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Horra Guduruu Wallaggaa keessa aanoleen deeggarsa barbaadan 9 adda bahuu kan himan Dr. Haliimaan aduu torban tokko keessatti midhaanii fi uffata qophaa'e akka qaqqabsiisan himan. Yuunivarsiitiin damee tajaajila hawaasummaan buqqaatota irratti xiyyeeffachuun akka hojjetaniif barsiisota waliin dubbachuuf himaniiru. Dr. Haliimaan namoota manni jalaa gubateef mana ijaaruuf godinaalee Wallagga Bahaa fi Horra Guduruu Wallaggaa keessatti ammallee namoonni ajjeefamaa fi manni gubataa waan jiruuf ammatti hin danda'amu jedhan. Garuu tarii yoo gara qe'ee isaaniitti deebi'anii fi haalli tasgabbaa'e arfaasaan waan gahaa jiruuf haala itti sanyii facaafatan argatan irratti deeggarsa gochuun ni danda'ama jedhan.
Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa gocha mootummaa Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwataa jiru cimsee balaaleffate. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa miidhamni Oromoo fi Oromiyaa irra ija addunyaa jala akka dhokatuuf mootummaan Itoophiyaa burjaajii uumaa jira jedhe. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa haala yeroo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuun ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa kaaba biyyattiif akka taasifamuuf hayyamuu olola jedhuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo haleeluu jedhuun uummata Oromoo irratti ifaan ifatti lola banee jira jedhe. Hawaasni Oromoo Minisootaa karaa danda'ame kamiinuu gocha duguuggaa sanyii mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti labse kana cimsee akka mormuu jabeessee erga guyyaa gaafa duguuggaan sanyii kun labsame haleellaawwan rifaasisoo ta'an kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana mootummaan bobbaaseen raawwatamaa jira jedhe. Ibsi waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa kun hanga yoonaa lammiileen qulqulluu hedduun ajjeefamuudhaan kumaatamaan kan lakkaa'aman ammoo manaa fi qe'ee isaaniirraa buqqaafamaniiru jedhe. Kunneen oduu biyya keessaa turan amma oduu biyya alaatti darbu. At least 168 people were killed and 98 injured in clashes between rival groups. UN ajjechaan Daarfur keessatti namoota 168 irratti raawwatame haa qoratamu jedhe. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajjechaa namoota 168 walitti bu'iinsa Daarfur keessatti uumameen mudate akka qoratamu jedhe. Bakka bu'aan addaa UN Volker Persis jeequmsa lixa Daarfur naannoo Kiriinkii jedhamtu keessatti mudate balaaleffataniiru. Yeroo walitti bu'iinsicha keessa manneen jireenyaa abiddaan gubataniiru. Hospitaalonni haleelamaniiru. Akkasumas qabeenyi saamameera jedhe. Walitti bu'iinsa kanaan namoota 100 caalan irra miidhaan qaamaa ga'eera jedhe. Gareen deeggarsa walabaa qindeessaa waliigalaa baqattootaa fi buqqaatota Daarfur jedhamu. Dhaabbileen miti mootummaa hedduun akka jedhanitti walitti bu'iinsa namoota dhuunfaatu lola tikfate bultoota Arabaa fi miseensota hawaasaa Masaalit kan lakkoofsaan xiqqaa ta'an naannoo Kiriinkii jedhamtu keessa jiraatan gidduutti kaase jedhan. Qondaalonni Sudaan humna furgiggifamaa hamaa jedhaman Repeat Support Forces kana dura maqaa Janjaweed jedhamuun kan waamaman naannichatti bobbaasaniiru gabaasaaleen jedhanii jiru. Waldaan Koree Qaxxaamura Diimaa idil addunyaa rakkoon deeggarsa namoomaa guddaan naannichatti mudachuu ibsuun namoonni dhukkubsatanii fi miidhaman akka deeggarsa argataniif eeyyamamuufi qaba jechuun waamicha godhe. Waggoota 12 dura humni amma naannichatti bobba'ee jedhamu Janjaweed naannicha keessatti ajjeechaa hamaa geggeessaa ture. Bara 2007 Ameerikaan ajjeechaan hidhattoota kanaan Daarfur keessatti raawwataa jiru duguuggaa sanyiiti jedhe. Waggoota 3 keessatti namoota nagaa 200,000 akka ajjeesan ibsuun kana hordofee manni maree nageenyaa yookaan UN akka hidhannoo hiikkatan gaafate. Bara 2008 keessa manni murtii yakkaa idil addunyaa pirezidaantiin Sudaan yeroo sanaa Omar al-Bashir ta'ee jedhee ajjeechaa gudeeddii fi biyyaa baasuun gosa Afrikaa Daarfur keessa jiraatan balleessaa jira jechuun yakka duguuggaa sanyiin himata irratti bane. Maddi BBC. Nagaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneen nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biroo nagaa walitti deebinutti turtii gaarii.